galatoma. Dhaamsi kiyyaa warreen Abiyyi Ahmad amantiif akkana ta'e, Abiyyi Ahmad akkana nuu ta'e, Abiyyi Ahmad waan akkanaa nuu tolchee jettan. Dhaggeeffadhaa jarana. Dhiiga qeeroo kumaatamaan dhangaleeti leenjisoo digaarraa hanga ijoollee kalee dhumtutti hanga nama harreerra fe'amu kanatti Oromoon dhiibbee as geessi. Dubartii teenyaan miilaa itti naafee qacaleen teenya itti murruq taatee Abiyyi gabrummaa Geetaachoo Raddaa jalaa baastee Abiyyi itti aangoo kanatti. Amantii teenyaas mirga keenyaas hanga amma jiru kanaas Abiyyi waan nu godhe hin qabu, waan nu godhe malee. Dhiiga gootota meeqaatiitu itti dhumedha jara keenya. Lubbuu ijoollee qacalee, lubbuu dubartii, lubbuu daa'immaniitii itti murruqte asiin isin gahuudhaaf. Diin keenyaas, mirga keenyaas, amantii teenyaas, biyya teenyaas ol fuudhuudhaaf dhiiraatu murruq itti ta'e. Yeroo gartee dhiirti dhiiraa wajji hokkee wal qabdu masgida keessa dhaabbattanii fincaanuu turtan. Masgida keessa wayyaanee wajjin sheekotii basaasaa turtan. Abiyyilleen charchii keessa fincaanuu ture. Arra gayyaatanii haqa waaqaa dhoysitanii, haqa rabbii dhoysitanii, haqa namaa, haqa muhaacitaa dhoysitanii yeroonini mootummaa cubbuu, mootummaa gartee gadadoo, mootummaa raafamaa, mootummaa dhiiga ilmaan Oromootiin, dhiiga biyyattiitiin biyyattii daaraa godhaa jiru kana hawaasa rakkate gubbatti faarsitan. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf quba laagaa keeysanii nu dubbiftan. Isini bar warra haati Abiyyi akka masgidaan jaalattan isin godhe bar. Guddaa keeysantu qabrii haadha Abiyyi gubbaa dhaqee akkas jeemi haadha Abiyyi ta kiristaana. Arraan tana Abiyyi nuuf ta'a, eeyyan isiniif ni ta'a, hattootaaf ni ta'a, cubbootaaf ni ta'a, baalagootaaf ni ta'a. Imaamataa isinirra jira malee keeysi keeysan bar. Aboo jarana giddiidhaan nu dubbisaa jirtan bar, giddiidhaan. Lubbuu ilma namaa Rabbi biratti kaabaa Rabbii caalti bar. Lubbuun ilma namaa kaabaa caaltu. Reefki osoo ija teeysaniin agartanii harreerra fe'amee deemuu dhiiftaniiti haroo gubbaa dhaabbattanii hadiisa himtanii bar. Intala Nasiyaa Ziyaad ollaa keeysan lafa isin galgalaa ganama salaachiftan lakkuudhaa wajjin qawween mootummaa galaafatteeti isan dubartii obboleeytii teenya Rabbi raamata haa godhuufi ta Awurooppatti namni ajjeeseen dubbattanii bar. Daa'ima gudeedamu dubartii ilmoodhaa wajjin ajjeefamtu, sheekotii ajjeefamtu, jara keenya ulamaa'ii ijoollee qacalee dheengadda isin duratti ajjeesan dubbachuu dhiiftanii hadiisaa bichuudhaan haa himtanii. Isini bari rabbiin keeysan Abiyyi yoo jenne ifittin qaanfannuu bar ulamaa'ii numa sodaatan jenneeti malee isin ulamaa'ii miti bar. Sheekotii afaan qabadhaa taa'a. Dheengaddaa haroo wincii gubbaa deeytanii hadiisa gaaraa fi bishaanii nu himtan. Hadiisa lubbuu ilma namaa taroorriftuu akkamittiin maaliif himuu sodaattan? Hadiisa isin himtaniis Abiyyi isinii kannaa bar. Isin Rabbi sodaa dhiiftanii Abiyyi sodaattanii bar. Isin Rabbi sodaa dhiiftanii maallaqa sodaattanii bar. Isin Rabbi sodaa dhiiftaniiti teeysanii tujjaaromtanii xayyaaraan olii gad deemaa. Namni bar baajaajii waan ittiin gabbehee sossowee dalagatu ooyiruu fi mana isaa jidduu deemuu dadhabee bar. Taaziyaa walit dhufuu dadhabee bar. Namni biyya isin jirtan keessatti
wal awwaaluu dhiisee bineensi wal nyaataa jira bar dhugumaan isin rabbi sodaattanii? biyya isin jirtan keessatti namni safuu walii salphisee qullaa wal dhaabaa jira bar. biyya isinii waa'ee rabbii himna jechaa jirtan keessatti lubbuun namaa fi'amtee ta kabajaa qabdu harreerra fi'amtee magaalaa dhuftee daa'imaan doorsisaa jiranii bar. dhuguma rabbi sodaattanii? eeyyan isiniif ni ta'a. hattoota sheekotii hattoota akkanaa kanaaf akkamittiin taane? warra sodaattuu cubbuu kanaaf akkamittiin taane? Baalee Roobee dhaggeeffadhu. gaafa haawwanii fi qeeyroon dubartiin Oromoo Baalee ispaaltii Baalee Roobee cuftee agaazii dura dhaabbattu ati masgiida keessa fincaanuu turtee bar. gaafa dhiirti kazaraadhaan kilaash gurraacha dura dhaabbattu ati imaamata fuulan maratteeti darasaa keessa taa'u turtee bar. wanni amma dhufe waanuma akkana dhufe si fakkaate bar Sheekaa Roobee. qabsoon beera burraaka jarana dudubbattanii waanu afaan hin baasinaa jaran. jarana gocha keessan ufuuf isinirraa jenneeti biyya namni wal saamu biyya baankii Itoophiyaatti walin naqan biyya gadadoon hammaattee saamichi hammaatee raafamni haqni namaa dhokatee abbaan dhugaa dubbatu dhabamee isinis bari mootummaa kanaa wajjin haqa rabbii fi uumaadhaa dhooysitanii bar. hadiisa rabbiitii lubbuun ilma namaa qaaliidha jechuu himuu sodaattanii bar. lubbuun ilma namaa kaabaa rabbii caaltii bar. kiristaana islaamaas ta'e janaazaa kabajaa qabdii bar. nagaaf raamanni irratti haa jiraatu nabii keenya akka nu himanitti. namni waan fedhe dalagee erga du'e kabajaa qabaa bar. jara keenya maal nu qaraasisaa jirtan? maal nu barsiisaa jirtan? waan nyaattan nyaadhaa afaan keessan nurraa qabadha piliis. waliin tuttuun waan hojjettan hojjedha. biyya faranjiin haqa ilma namaatiif dhaabbattu keessaa sagalee ta'uu barbaaddan dhiiga nasihaadhaa akka nama nagarree taatanii dubartii ji'a sagalii tan ooyiruu isii keessatti duutu akka nama nagarree taatanii gaaraa fi bishaan hadiisa himtan. mana dubartiin Oromoodhaa biyya Arabaatii jaarte irraa diidanii beenyaa malee warri boohu osoo jiruu haqa dhooysitan. abiyyiin isinii ta'uu miti mataa irratti illee cafaqachuu ni dandeessan. garuu dhugaa hawaasaa hin jallisuu hin dandeessan. imaamata isinirra jira malee isin Abiyyi Ahmadii wajji kiristinnaa kaatanii jirtan. dubbijja anin ja'u biyyuma san jirtan guyyaa takka haraaraafis wal guurrattanii saamicha kana nurraa dhaabi gadadoota na nurraa dhaabi ajjeechaa kana nurraa dhaabiidhaaf ulaa Abiyyi hin dhodhoyne bar.